السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا في جالسنتوني هردفتوني برسيسا ورمابي الحمد لله هننقكوت نقينك هنجال الله كبجارا بك جرتن مرس نقو دعوتن كي فيديو رخنا كذا حالة واتسابي نمادا إيمو نمادا مسنجري نمادا تليجرامي نمادا قوتو مان قوتو تلافو دندسن اسم برسيس نمن سوني مالك كان ما ولف بريسا جرو أني ولي نكا ولف بريسا جرو maal fa'a akka waliif barreessaa jiru guutumaan guututti haala ilaaluu dandeessan jechuudha. Isin galee haala risaalaan itti isiniif dhufu jechuudha. Risaalaan namni suni waatsaappiidhaan namaaf walii barreessaa jiru akkasuma miseenjeraan namaaf walii barreessaa jiru telegiraamaan illee namaaf walii barreessaa jiru akkasuma iimoon illee waliif barreessaa jiru guutumaan guututti haala bilbila keessan irratti isiniif dhufu jechuudha. Isin galee hatta jechi isaan waliif barreessan illee jechuudha guutumaan guututti maal akka isaan waliin jedhan jechuudha guutumaan guututti dubbisuu dandeessan jechuudha. Isin galee egaa daawwattoon kiyyaa viidiyoo kana laayikii godhuu qabdan jechuudha. Laayikii keessanii fi sheeriin keessan hedduu takka nu jajjabeessa. Amma gamonumaan haala itti fayyadama aappii kanatti isin dabarsa. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabskiraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilikii godhaadha achi booda ool kajettoon irra kayyadhaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan irraa fayyadamu laayik godhaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan afaana turaan hordofaan sinin jira. Hayyee daawwattotaan kiyyaa liinkii aappii kanaadhaa bakka irraa gad buufattan yookiin bakka irraa daawunloodii godhattan diskiripshin boksii viidiyoo malaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a. Diskiripshin boksii jechuun warroota BNF qaastii kanarratti yookiin barreeffama irratti yeroo tokkoof yoo kilik gootan liinkii arma jalanii argattu jechuudha. Liinkii arma jalaa argatan kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Hayyee daawwattotaan kiyyaa yeroo liinkicha irratti kilik gootan haala kanaan asitti isin fidaa asirra suuta gadi ni deemtu jechuudha. Suutumaan gad deemtu gaduma deemtu jechuudha. Gaduma deemtu. As jalatti daawunlood kan jettu ni jirti jechuudha. Daawunloodii kanatti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Achi booda haala kanaan fuula kanarra isin fida. Asirra suuta gadi ni deemtu. Gaduma deemtu jechuudha malleedha. Suutumaan gad deemtu. As jalatti as tuqaa kan jiru kun qalama diimaadhaan kan barraa'e daawunlood kan jiru kanatti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Achi booda haala kanaan alaatuu pilaastoorra isin fida jechuudha. Aappii gadi buufatan jechuudha. Yeroo aappii gadi buufatan ooppiratti kilik ni gootanii. Yeroo ooppiratti kilik gootan aappii haala kanaan isinii dhufa eeyyama kennitaniif jechuudha. Raacha sanatti bantanii halluu gootanii of duuba deebitu. Ammallee nekistii gootu. Ammallee nekistii gootu. Ammallee nekistii gootu. Ammallee nekistima gootu. Ammallee danii gootu. Achi booda haala kanaan isiniif fide jechuudha. Yeroo haala kanaan isiniif fide as jalatti Google kan jiru filattanii achi booda imeelii keessan isinii fida. Imeelii keessan irratti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Achi booda haala kanaan isiniif banamuu eegala. Obsaan eeggattoon ganni banamu. Hayyee daawwattotaan kiyyaa achi booda haala kanaan barbaadee isinii fida. Yeroo haala kanaan asirratti barbaadee isinii fide amma isin asirra gad deemtanitti jechuudha. Telegiraama isaanii yoo telegiraama namaa hordofuu barbaadan telegiraama kanatti raachisan ni bantanii ammallee gama waatsaappii dhuftanii waatsaappii haala kanaan oonii gootanii ammallee iimoo barbaadanii iimoo fi miseenjera noofe iimoo gad deemtanii iimoon kun kana kanallee oonii goona amma miseenjera kan noofe miseenjera kanooti miseenjerinis haala kanaan oonii goona jechuudha. Isin galee yeroo amma haala kanaan oonii gootan achi booda asirratti iskeep fayyadu ni jirti iskeepii gootu jechuudha. Achi booda amma booda jechuudha. Wanti namni suni haasa'u jechuudha. Isin galee fakkeenyaaf telegiraamaan haa ta'uu waatsaappiin haa ta'uu miseenjeraan haa ta'uu hundaan jechuudha. Miseenjera telegiraama waan isin oonii gootan jechuudha. Isin galee miseejiin alaatuu isiniif dhufa jechuudha. Yeroo namni suni miseejii namaaf walii barreessu jechuudha. Miseejii sun alaatuu bilbila keessan irratti imeelii keessan irratti isiniif argama jechuudha. Asirratti ammallee wanni hubachuu qabdan aappii kana bakka lamaan irratti buusuu qabdan. Nama hordofuu barbaachisan irrattis aappii bilbila nama hordofuu barbaachisan irrattis aappii kana daawunloodii gootanii haala nama isinitti agarsiisa kana banuu qabdan jechuudha. Bilbila keessan irratti illee immoo haala nama isinitti agarsiisa kanaan banuu qabdan jechuudha. Imeelii magartee bilbila keessan irratti bantasaniini bilbila nama san irrattis imeelii kanaan banta jechuudha.
bilbila nama hordofuu barbaadanii sanirrattis imeelii masanii bantan jechuudha isin galee paaspoortii masaniin imeelii masaniin jechuudha isin galee kana sirriitti adda baafachuu qabna jechuudha haala kanaan alaaxuul ergaan namni sun namaaf walii barreessu alaaxuul bilbila keessan irratti isiniif dhufa jechuudha isin galee egaa daawwattoon kiyyaa isin galee yeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa akka har'aadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun tuqatinaadha akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raafaa deemu laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa birootti nagoolti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.